Ifaa jireenyaa yaa ifaa jireenya jiru addunyaa tanatti khas caalun jiru nama garii iftee karaa agarsiiftaa kan garii jaamsitee itti dukkaneessitaa ajaa'iba garuu uumaa namaa tana bakka lama fuutaa jallaa fi diriiraa jettee adda baafta gaaffiin si gaafadha yaa ifaa jireenyaa addaan nu baasamee qalbiidhaan gatteenyaa nama akkamiitii namni ati iftuuf sababiin iftuufoo maal akka hojjetuuf jalqaba irratti kananaaf deebisaa kuni xumuramnaan gaaffii birootiin isinii dhiyeessa. Ayyee gaaffii gaariidha gaaffiin na gaafatte namni niin anifuuf akkuma atuu kaafte ulaagaaleen qabaa yaa boonaaf hubatte nama ulaagaalee tiyyasan naaf guute. Irraa tuttuqigaa ulaagaa teetirraa nama hedduutu barsi caqasuuf jira. Ulaagaan tiyyaas akka armaan gadiitti hedduudha laaftuudha nama amanetti nama tokkichummaa rabbii isaa dhugoomse Muhammad ergamaa tahuu raggaasise salaata gadhaabee zakaaf irraa baase ji'a ramadaanaa kan soome walii aanse kan hajjii dhaquu rabbiin dandeessise qabii taa'e kunis warri ifa argatu tan birootis haftee taphaawara eedaatu rabbii aalamiinaa tokkichatti amanuu malaa'ikota isaas kan inni hogganu kitaabota isaa kan nurratti buuse ergamoota inni ofiin nu beeksise itti amanuudha qadriin qunnamtees gaarii fi hamtuurraa waan fadhiyoo taates ulaagaan asii olii kaase cufti imaana qabaachuu fi bu'uurri amantii jaandii ani jirutti sirri si qajeelchite karaa kana qabannaan ifa argatte ati kan ifa kiyya argatu kunoo nama akkanaati sababiin iftuufoo maaliif jettee gaaffii na gaafatteef deebisaan sii kunoo akkanas siif qopho'e rabbi qopheessitee akka isa gabbartu akka waan jaallaltee isa gartu inni nuu si argaa ati arguu baattu kuni gaarii irraa akkanaaf hubattu ammaas akka duniyaadhaaf bololuu dhiisanii halaalii fi haraamsaaf irraa eeganii waan rabbiin jibbu hundarraa fagaatanii kan inni jaallatu ifiifis dalagaa itti wal yaamanii walumaa galatti ifaa jireenyaa kana sababiin ibsineef waan gaarii malee tabiroo takkallee akka hin hojjenneef deebii jalqabaatiif galata argadhaa amma gaaffii birootiin xiqqoo isin gaafadha namoonni osoo ija qabuu itti dukkanooyte kan osoo arguu ijji isaa dhaamte nama akkamiitti osoo nuuf ibsite hayyee warri akkasiisan warra wongawoodha osoo namuu arguun nama shaxuufan haqa dirree taa'u gurraan ni dhagee ijaanis ni arga osoo bal'aa ta'e yoo ni dhagee shurufkaa amala isaatirraa naatu beeka guddisa dhaadannoo fi muggudii heddummaachuu keessa sibiilaa fi gaara beesee walii yaasa nama akkanaa kana dhiyeessuma firraa keessa waan rabbiin jaalatu inumaa hin dalagan yoo namni gamana deeme isaan gamas deeman dubbii faallaa malee toltuu quban qaban warra kana gaa kan ijji isaa dhaamte kan osoo arguu itti dukkanooti ammaas fodho gaaffii yaa ifaa jiru akka firraa barru waan nama dararu nama waliin laaqu xaliilaa fi booruu kan toltuu dalage ifirraa bocolu waan gaarii ta'e ija hamtuun laalu ifaa kan keetirraa hanga isaan malu irraa nuuf odeessi beenee akka qaceelu amma na gaafatte gaaffii ajaa'ibaa silaa akka kiyyaatiin tanaaniin jalqaba gaaffiin teetun haala keessa jiru kan yeroo ammaa akkana dogongoru cufa wali qabdi harka tokko keessatti dogoggora ta'uusii nutti agarsiifti kan hamtuu fi toltuu wal keessa dadda'u iddoo fadheen seenee bakka fadheen ba'u waan garii qabatee tan garii lakkisu nama akkanaatiif ifaanan ibsu akkuma inni nuu waan fadhe balleessu ibni kiyyalleen ka akka hangaasuu yeroon fadheebsee kan inni itti dhaamsu birgin billis godheetiin isatti guraara ifeetti sinifuu fi isumaan darara hanga jiru inni addunyaa tanarra kana kunoo ifaan inni argatu narra gaaffii deebisaa teenya xumuruun duratti dhaamsa ummataaf dabarsuu feetu ati fudhuu gaamaayikii waltajjiinis teeti dhaamsa keetti fufi hanga xumurtutti galatoomi carraa naa kenniteef hawaasaan wal qunnamuuf sababa waan naaf taateef waa hedduu miti xiqqummaan dubbadha bakka takkitti tana sirri naaf qabadha guyyuu numa dhaamnaa dhaamsinis hin dhumu arraas irra deebi'ee wanti ni naan dhaamu karaa faca'uuf irraa haa lakkifnu daandii tokkichuma sirrii haa qabannu
haada karaa rabbii akka jabeeffan addunyaa akhiratti ifa akka argannuuf. Sadeen biiftuu islaamaa ana Mahdii Daawudee. Assalaamu alaykum rahmatullaahi wa barakaatuh.